beeksisii piroodaaktii kanaa sooshaal miidiyaa baay'ee irratti mul'ataa jira. Maqaa Teemiraa Epidimiluu jedhamuun kan beekamu piroodaaktiin kun qoricha tun ta'in waan uumamaarraa hojjetamee akka deeggarsa soorataatti fudhatamuun faayidaalee akka walqunnamtii saalaa dhiiraa fooyyessuu qaba jechuun kan dhaadheeffamaa jiru. Dhaabbatni nyaataa fi qoricha to'atu FDA'n garuu yaada kanarraa faallaa ta'e qaba. Dhaabbatni kun bara 2021 ibsa baaseen uummata isaa waa'ee piroodaaktii kanaa akeekkachiisee jira. Akka hin binne akka hin fayyadamne. Akka dhaabbata kanaatti wanti kun keemikaala sildenaafiil jedhamu kan qoricha vaayagiraa jedhamu keessatti argamu baay'inaan of keessaa qaba. Kanaaf uummatni bitatee akka hin fayyadamne kan akeekkachiise. Keemikaalli waan kana keessatti argame kun qoricha hakiimaan ajajamee eeggannoon fudhatamuu qabu malee kan namni gabaarraa bitee akka deeggarsa soorataatti yookaan sappilimant godhee fudhatu miti. Sababiin isaa qorichi sildenaafiil jedhamu kan teemiraa kana keessatti argamu dhiibbaa dhiigaa namaa garmalee gadi buusuun rakkoo hamaaf nama saaxiluu danda'a. Keessattuu namoota dhibee dhiibbaa dhiigaatiif qoricha fudhatan dhibee onnee, sukkaaraa fi garmalee ol ka'uu kolesteroolii qaban irratti rakkoo hamaa geessisuu akka danda'udha kan amanamu. Namootni dhibee onnee qabaniin qoricha kana deddeebiin fudhatan qaroo fi dhageettii ofii sadarkaa dhabuu irra ga'uu danda'u. Gaafa waa'ee piroodaaktii kanaa dubbisee yaada kana argu waan kana irratti yaada lama haa jedhu jedheetan viidiyoo kana hojjedhe. Yaadi konni jalqabaa namootni rakkoo raawwii walqunnamtii saalaa qabna jettanii yaaddan gara mana yaalaa isin dhiyoo jirutti deemaatii qoratamuun wallaansa argadhaa yoo wallaansa isin barbaachisa ta'e. Nan hubadha mana yaalaa dhaquun baasii qabaachuu mala. Garuu immoo wanta dhoksaan bittan kanattis baasii baasuun keessan hin oolu. Wanta maalummaan isaan beekamu carraa rakkoo fayyaa kan caalu isin fiduu danda'u kan baasii caalu isin saaxiluu irra darbee lubbuu keessanitti rakkoo ta'uu danda'u jalatti baqachuun fala jedhee namanu. Baasii isin mana yaalaatti baaftan poteenshaalii rakkoo wanti kun fiduu danda'uun gaafa wal biratti ilaalamu homaa jechuu miti. Kana qofa miti mana yaalaatti dhuguma rakkoo raawwii walqunnamtii saalaa qabaachuu fi dhabuun keessan illee adda isinii baafama. Achumaan waan rakkoo kana isin fide beektanii furmaata barbaadduuf. Baay'ee namoota rakkoo raawwii walqunnamtii saalaan qaba jedhanii mana yaalaa dhufan dhugaatti rakkoo raawwii walqunnamtii saalaa qabaataniitu hin ta'in walqunnamtiin saalaa ta'uu qaba jedhanii kan yaadan kan hiriyaarraa jetteen dhagaan hundeeffataniiti kan isaan rakkoo walqunnamtii saalaa akka qabaniif fudhatan. Gaafa mana yaalaa dhaqan qorannoo fi yaalli kamuu utuu isiniin godhamiin duratti rakkoo kana dhugaatti qabaachuu keessanii kan adda isinii baafama. Kanaan rakkoo hin qabneef furmaata sobaa yookaan furmaata haaduu qara lamaa ta'e fudhachuu irraa ooltu jechuudha. Hubadhaa rakkoo raawwii walqunnamtii saalaa mallattoo dhugubaati malee ofiisaatiin dhukkuba miti. Rakkoo narvii, rakkoo sammuu yookaan xiinsammuu akkasumas rakkoo marsaa dhiigaatiin wal qabatee kan dhufu. Furmaanni isaa dhugubaan rakkoolee kana hundee dhaabqisuudha malee mallattoo isaa tiriitu gochuu miti. Utuma ta'eyyuu jechuu kooti. Qabxiin kun lammataa qaama mootummaa wanti kun isa laallatuuf waamicha dhiyeessuudha. Qaamni mootummaa kun isa laallatu qorichoota akkasitti akka uffataa fi kopheetti sooshaal miidiyaan beeksifamanii uummata baay'ee bira ga'uu fi miidhaa fayyaa geessisuuf carraa qaban kanaaf xiyyeeffannoo akka kennu maalummaa wantoota kanaa qoratee bu'aasaa uummataaf ibsa akka godhuun waamicha koo dhiyeesse. Yooma dhaabbatni jala deemee hordofee kana nu godhu dhabames nuti akka nama dhuunfaatti ofiif dhaabbachuu qabna. Waan nutti dhaadheffame mara fuunee fiiguun dura dhaabbannee ilaaluu qabna. Gaaffii gaafachuu qabna. Gaafa waan nutti dhaadheffamu wanti kun maali? Eessaa dhufee? Eenyutu dhaadhessaa jira? Namni dhaadhessu kun ogummaa maalii qaba? Ogummaa isaa kana eessaa argate? Wanta natti dhaadhessu kanarraa bu'aa maalii argata? Jennee gaafachuu qabna. Nagaan tura.